Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa Dr. Maaf argituudha. Chaanalii isin baay'ee jaallattan, chaanalii isin odeeffannoo fayyaa argattan. Gaaffii namoota muraasa na gaafatan keessaa tokko qaama saalaa dhiiraa keessaa yookiin qaama saalaa shamarranii keessaa dhangala'aan addaa adii foolii qabu yoo ba'e kun maalirraa kan ka'edha. Keessaa ijoollee dhiiraa kan na gaafatanii qaama saalaa dhiiraa keessaa ispaarmii yookiin dhangala'aa kan hin taane wanti adiin ni ba'a, fooliis qaba, darbee fooliis hin qabu jedhu. Egaa kuni mallattoowwan dhibee saalqunnamtiin daddarbanii dhibeewwan saalqunnamtiin daddarban baay'een isaanii jiru. Kun mallattoo isaati jechuudha. Kanaaf mallattoo akkamii qaba? Keessumaa walqunnamtii saalaa daangaa hin qabne nama tokkoof isaa olii wajjin walqunnamtii saalaa yoo godhanii dhiira keessaa dhangala'aan adii dhangala'aan adii malaa fakkaatu keessaa ba'uu yommuu fincaa'u gubuu yookiin dhukkubuu ta'uu danda'a. Mallattoon akkasii yookiin immoo qaamni saalaa isaa illee ka'u dhukkubuu danda'a gara boodatti jechuudha. Kun mallattoo isaati. Kan biraa shamarraniif immoo keessahuu mallattoo akkamiidha? Dhangala'aan adii noormaalii naannoon qaama saalaa dhangala'aawwan bifa hin qabne yookiin immoo dhangala'aa salphaa jiraachuu danda'a. Garuu dhangala'aan adii foolii qabu qaama saalaa dubartootaa keessaa ba'a yoo ta'e, akkasumas dubartiin tokko yeroo walqunnamtii saalaa gootus ni dhukkuba yoo ta'e, dhukkubbii handhuuraa gadi yoo qabaatte rakkoowwan dhibee saalqunnamtiin daddarbanii vaginal discharge syndrome yookiin immoo infekshinii gadameessaa fi ujummoo gadameessaa ta'uu waan danda'uu fi namoonni mallattoo akkasii qabdan keessumaa dubartoota irratti tariitii yeroo walqunnamtii saalaa dhukkubuu danda'a. Akkasumas immoo yeroo fincaa'uuf dhukkubuu danda'a, gubuus danda'a waan ta'eef namoonni mallattoo akkasii qabdanii yeroodhaaf abbaa manaa fi haadha manaa yookiin hiriyaa yoo taatanii koondoomii fayyadamuun gaariidha. Kanarraa kan hafe mana yaalaa deemtanii qoratamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Mana yaalaa deemtanii qorannoo erga godhamee booda marfee yookiin lilmeedhaa fi qorichi isiniif kennamu jira. Hangasittuun garuu koondoomii fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha isin jechuun barbaada. Gaaffii namoonni baay'een na gaafatan waan ta'eef rakkoon akkasii mul'achaa jira. Kana isinitti barbaada. Chaanalii keessan baay'ee jaallattaniidha. Dr. Maaf argituuti. Isin jaalladha. Namoota jaallattaniif qooda.